لرتلي أما سيمو شيطان قدام يبي تمنا كي يلا اللي ولي لك أنا جت تمنا يا كي كاين الرباي باي الرباي كاين الرباي دي عبدي كتير كده كاي باي منا كي يلا باي ما تني من باوي كاي باي الرباي لا كاي باوي وفينا الرباي باي سياباسو أي باي نرها سياباسو غرو نرى ديم نرى ديم خلاص أنا كفلاني لا طيب نرى باي ديم نرى باي منا كي نرى باي ديم نرى تندربي دربة ميت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجنتو تردتو تكيا رركو تربي كنا كيس ديما جرو بيا لمان كنا نبي تنجريتي يا ده نمني إن أرجين نجرو كنا فو ركون تيجتوني جزء أني كرورة تكو كبدو وانو منبو هجيسو تو إنو أنا نمت بينك كاتا ها كوسه نسي تاي مالو رجل وانا رجل ما ديسي تدينت وانا رجل ما تقول دار ما كنت شربت انا كياو انا بدي قبل ركيك ستي مروف ندغاي ستي نما ركيك مال تينا تنت مال كتا ندغاي يما تبيدي سما ميزان انا كتنا قد ما لكي ستي ما نمزنت اكاسي ديمن abdii maatii isaaniitti wal lolanii sababa kan kee guutuun balaa kana hunda ka'e maatii ofiitti wal lolanii ala jira. Abdii sababa kan kee ollaan diigame sababa kan kee namni wal fixe kun akka ati argite sanitti maatii isaanii ala jira jechuudha. Kun hundi balaan eessarraa ka'e balaa keetirraa osoo ati kaanii kaan lakkafuu baatte osoo ati kaanii kaan waliin naquu baatte kun hundi hin dhufu. Hayya tanaan na dhufte jechuudha. Kanan sitti mu dhufe amma booda maammi waan jedhamu. Akka nama machaa'ee deemu na fakkaata. Nama sirri sammuun isaa kunuu dalagu natti fakkaata. Amma dhaggeeffadhu na hojjenna na jala kaasottu barbaada. Akka ati dubbattee fixutti daawwaadha yaani harka maradhee si dhageessise. Daawwaan abbatu jirta saa. Jirtu sitti maal? Na arrabsu jirta ban. Na arrabsu jirta na kabajila siima. Dhugaa jirtu sitti mee si biraatee mooda. Anse na dhagaye sitti maa si yaa baasu kanaa miti. Argitee sababa kiyyaan baniin adam guutuu walitti bu'ee jaartii fi jaarsi wal tumee wal cafaqee wal hiikee wal maatii guutuu ganda ollaa guutuu mashaakil isaa na dhagaye sitti maa kafeena waliin haa jiraatu kafeena addaan bahu na bulchaa mana nama ani tiyya beeka malee tanamaan beekon fedhu abdiin jaartii haa hiiku Muhammad jaartii abbaa kana an tiyya beeka malee tanamaan nan takkalu qaxxii keetteef nan takkalu nan galchuu waan namaallee natti fidi gammachuudha walloon si gammachuudha abdiini osoo la tayyib maatiin akkanatti yeroo walitti bu'a siif gammachuudha la na gammachuu ma shaytaanaa me gatti gammadu laakiin nan takkalu mana nan takkalu maal jettare sababa eenyu wallolan sababa keen maal godhu eddare sababa kiyya dhufee mi abdii eeyyo sababa kee dhufee saasiif abdiin akka duraanuu akka ati rakkoo qabdu jaartiin abdiidha akka ati rakkoo qabdu beeyti achi dhayxeenaa inni hin beeyne akka mana kee odoo ta'e dhufe odoo inni dhufuu baate islaamaatiin wal lolaa galee baga dhufellee baga wal lollellee waan as booda sabablee ni gammachuu waa takka waan gootu waa takka mee waa godhuu miti keessa atuuyyuu bakka seentu fi boolla seen qopheeffadhu boolla seen warri shira darbuusin boolla qopheeffadha akkanatti namni si dhiisu tokko hin jiru eenyu waan godha ka waan godhu barbaadu turina koota dafa koota giseen isinaya dhagaye meesitti hima maqaa namaa balleessite ollaa waliin dhooyte man maqaa namaa kan balleesse eenyu ana maqaa balleessite moo ana maqaa sin balleessi moo sintu maqaa na balleessi si maal godhee maqaa sin balleesse tayi ka maqaa balleessitu abdii maal gootaa dheessita abdii wal dhaba qabnaa duraa sitti dhibba irra deebee sitti numaani gowwaa miti kan waan tokkorra dhibba deebee qaraa amma gammachuu isaa mollolan kana jechuu jirta la shaytaanaa meeni ka gammachuu isaallee gammachuu abdii akka sababa kiyyaa waa irra gaanii beeku ofii tiyyaa waa isa godhuu fedha malee akka sababa kiyyaa namni biraa godhe ijaan tiyya sun hin baafne jechuudha rakkoon inni na godhe sun hin baafne jechuudha yoo abdii namni waa godhe qaliitii gammachuu wallahi mere uummanni wallahi beek walitti bu'anii mere gammachuu qaliitii nyaadhu rahan jira tole ati nuu qalee dhufnee waliin nyaanna yaa waliin qabna nuu qalee ati ana nyaata ana nyaata nuu qalee sana nyaata ana galtee nyaata annama nyaatee tokkaan beeku galeemi akkasitti aaree akkana gurgurteen garteemi akka duwinummaa kan ta'eetiif la akka ati sodaattuu taate asilaa foon si nyaatan foon kan kee nyaachuu miti ciranii si darban ati umurii keetitti yoo dhiiraa argite ganaa gubatta eenyuun na gub ganaa gubatta nabira teetena tindaadati namoo nambee ganaa gubatta nambeetu waan nambeetu nabira teetena tindaadati haga feeti mana kiyyaaf si kabaje amma si galee akkati mana kan keetitti nama arrabsitee wanti jettu sanii wanni nama kabaje jedhamu irraanfadhu haji sammuu keessa tama
kama argitee hiriira galchite san wajjin jiraadhu malee maammeen siif jecha nama walitti bu'u siif jecha ollaa walitti buusu siif jecha namni maqaa kiyyaa wallolu maqaa kiyyaa namni tokko akka wallolu sin barbaadu maqaa kiyyaa namni tokko akka mataan dhukkubu hin sodaadhe jedhee abooluu hin ummatiyyaa akkana jedhii dubbadhu ifa bayyaa nama fuuldura hin sodaadhe malee maqaa kiyyaa namni wallole osoo hin taane hin sodaadhe luminaani shayxaanaa miti akka nama walitti dhabu laa jechuun dantaa isaanii wallola ka fedhellee waliin haa bulu ka fedhellee addaa godha mana namaa noo godhu fi fooggana malee yoo sodaate herreega ofii yoo beekte sodaatee nagaan gadi amma waan si jedhu achi dhaabimee amma dubbii namaa tafiddeen kiisa kaadhu laa guutumfadhu akkasi jalan bannatti as keessa kaadhu tamaa kiisa guuttadhu kiisa arbaa ka kootii kanaatiif ka surree kiisa guuttadhu dubbii namaa guutumfi siimu laakiin ammootu kanamaa dhiisiti kantee dubbadhu kantee kana dubbadhu gara tokkoon siitiisu jettee na dhaadatta gara tokkoon ammootu akka diina natti garagale ofirraan dhoggine sababa kan keetu ofirraa dhogguu dadhabee guduunfamee taa'u jiran halli takkayu yaa gara isaanii yaa gara kiyya amma filannoo laman jiru laa tokko filadhu keessa yaa gara isaanii yaa gara kiyya achi ati barfannifamuu qabda eenyu na fannisu maal godhaa gara keessa dhiira abbaa fedhee na fannisuu minee dhufee na duraa dhaabata abbaa fedhamee ana dhiira gaje anumaa du'aa laafaa ati argitu kanatu du'aa laafaa kan akkam godhee na fannisu anumaa tiisi jechuun kana wanni deddeemtee natti as deebituuf akkatti na fanniftu mana illee dhawataa jirta yoom dhiira argite umurii keetitti argita yoo lubbuu tana si keessaan baasee yaa boo dhiirummaa dhiirti dhiiroo ofirraan deemnaa dhiira jettee maa dhaabbisin namni dhiirti dhiiroo ofirraan deemnaa dhiira jettee maa dhaabbisin kaanii kan waliin dha'u ollaaf waliin dha'u sababa keetiin namni waltuun yaasu hin dalagu asii achi uummanni illee ollallee nagaan haa jiraatu uummanni kunis nagaan haa jiraatu ani nagaan hin jiraatin hawaa jedheen ka fedhe nagaan haa jiraatu ka fedhe balaa keessaa jiraatu kararraa si qabnaan uummanni nagaan jiraatu karaarra na qabda yoo ati addunyaa kanarra jiraatte namni jiraachuu la anama waattu dubbii tee tana keessa waattu naa ifaa jira akka hambuuleen iftutti wanni fedhe si ati eedaa durumaanuu wanni deemtuuf na waliin jireenya osoo hin taane akkaataatti na balleessitu barbaadaaf jaalala jettee si fuudha jettee natti dhufte tana bichaa dhugaa dhugaati tapha kee geemii ati eegalte taphaati eegaltetu kana akka kanas yaadu na gochise la abdii bira dhaqee dhufe hin jenne abdii irraa funaantee dhufte akkatti na balleessitanii haadha tolfachuu jirtan yoo isin lachuu waliin hin banne nagaa maatii nagaa wajjin jiraatu wal lolanii abdii duraanuu nama balaati abboo jaarti sayidii na dambaamne jiru abdii duraanuu nama balaati nama addaan jiru giseen siin jedhu fahamtu sayid gaafa dhume namni wal ficcisiisaa jiru namni ollaa diigu jiru mataa kee an ollaa irraa ta'a abooda yoo irraa gabaabbatti irraa gabaa yookaan immoo wallah guyyaa adii fedha muuxamaata ati isaanirra ala waa takkaaf deemame ati waan irratti wal dhabne kanaaf deemtamu dubartiidha dubartii akka teetiitiin si fannisiisan harka kiyyaan leensitu kan ofitti misamuu teetiiti dubartii akka uummanni ollallee nagaan jiraatu biyyillee nagaan jiraatu yaa'iin kan kee balaa meeqa dhale balaa dhaluumi ibidda qabsiisu akkasiin jedhu dubartiin ergita waan ofii sodaattu bireeti lu'i nama waan gootummaa hin qabneef sodaattu waan taateef dubartiin si dhageesse jedhu dabeessa goonni ni jirtaa mire meeshaa harka si kennillaan irra tareetti sana rakkatee amma booda garuu maammee waan jedhamu irraanfadhu sammuu keettana keessa deddeebitee na bilbilte taanaan anasi bilbilee si barbaada inuma lubbuu teetanan anasi bilbilee si barbaada qophaa'e anasi bilbilee si barbaada deemuudhaaf kararra qophaa'eeti anasi barbaadaaf sinna barbaada anasi barbaadaaf si bilbilee nuti masoo asii gara galchitee masoo asitti galchitee kaan nyaachiftee jidduu baatee dheessitaati. Innoo balaa keeti. Balaa kiyyeessa. Dura keessa kee beeke. Maalummaa kee beeke. Keessa kiyya garaa akka qalee si barsi si banee kana kunuunee kiyya tana garaa kiyya kana. Mana isaatti gali ree. Mana isaatti gali. Sifi sallee waan barbaadu. Mana isaa seentee tam. Mana isaa akkamii seente. Balaa achitti nayite san. Akkamitti baafname balaa achitti nayite balaa achitti fuutee nayite. Inni eenyuuf ka dhufe inni ana balleessuu dhufee mire. Maal irratti nayite. Amma siimu shayxaan guddaan ibidda mana kiyyalee dhaqee namallee waliin dhaqee ana jetta malee si ibidda. Namni abdii yaa. Namni maaliif arge maaliif illee arge akka Oromoon jette san argiteemi namni hiriyaa ofirratti waan kana dalage anaaf akkam. Kanaafuu amma dheessuu barbaada. Dheessuu barbaada. Ariga argaa ta'e.
Argate, yoo an sidii isin gartammoo eenyutti diina bittee gamaa gamanaa na dheessite. Bakka karabaa irraa luqqa'ee qabachuu deemaa jirtan. Animu. Oo karabaa ni laatare eenyuun akka caalu ni laalla akka saanaan ayyee. Laakiin ammootu bakkitoon atitti luuyina ta'uu kan kee arge abdii kaleessa bakkitoo ati jirtu osoo anuu si jibbe osoo anuu si jaaladhe bakka san dhufee waan san balleesse mana isaa dhaquun kun luuyinummaa caalu. Abdii biraa dhufee jettee mire. Abdiin naaf gaaleedha meeshaa akka keetii. Ani si biratti rakasa saa. Abdiin si qaaleedha rakasa. Rakasa. Rakasaan? Irraanfadhu maamee waan jedhamu kana irraanfadhu. Maamee kuma jirani maamee osoo hin taane garuu ammoo gochatti nagoota kanatu akka si dhiisu nan goone. Gochama. Inni argita oola ana harka kiyyaan si duuba akkana qeensa sirraan jabsuun harka kiyyaan garuu jirtuu tante haraamu tamaatu yoo sin fannisiisin. Na fannisiifta? Eenyuun na fannisiisa? Eenyuun na fannisiisa? Ana si fannisiisa. Ofuma na fannisiifta moo na fannifta? Si fannisiisa. Akkam goota na fannisiisa? Yoo sana argita dhugan siima akka uummanni illee irra haan jiraatu. Akka ollaan nagaan jiraatu. Akka firri nagaan jiraatu si godha. Yoo irraa ani mosiima irraa gabaabbatte taanaan. Anaaf si'uu. Abdiin akkan. Abdiin akkan Mahammad akkan warri achi dhufe sun qindaa'ee dhufe maaliin akkana warra waan jettu san har'arraa dhaabe. Sodaateetiin dhaaba. Sodaateetiin dhaaba. Jala sarara siima sodaateetiin dhaaba. Sodaateetiin dhaaba moo sodaa abdiitiin dhaaba moo sodaa hayaatiin dhaaba. Eenyuuf akka dhaabu bichaan haa himime. Sodaateessanii immoo. Dhaabe. Sodaatee jiraachuu barbaada. Yoo akkuma bultu kanaayyuu bulu amma bar rabbiin oofe miilli lama cabe sadaffaan naafa jedhanii miire naafni akiraan har'asi ta'uuf deema. Naafa ta'aafi. Naafni akiraan. Fayyaa ta'ee utaala wallaallayyee. Eenyuun naafaa wallaalla eenyuun naafaa. Ani garuu na siyaalsiidha akka maammeetti. Hin dhaabdataanaan dhaabu yaa'ii kana. Asumaan ukkaamsi. Akka namni si dhageessee asumaan ukkaamsi kana ta'uu baannaan. Wasitti dhufu. Maannatti fidda. Mas'uulummaan hin fudhatu. Laa maannatti fiddaa jedhee baru maannatti fidda. Mas'uulummaa qaba jedhiitii sammuu tantee ta'a. Yaa kai narraa bayi narraa kai. Kai narraa bayi deemaa fi gadi gadaa. Kai bayi mana kiyyaa narraa. Bayi namaatiin hin bahu jedha. Kai bayi narraa. Dhagai bahuu hin ulfinnaan narraa bayi. Bayi kai. Kalaas kai narraa bayi. Siyaa baasu. Bayi narraa. Siyaa baasu garuu. Narraa deemi gatii ni kafaltaa miini kafalta. Si kafalaa mana kafalaa ni laata narraa kai deemi narraa bayi mana kiyyaa narraa bayi deemi narraa tin darbini darbame.